Imorraa siitingii namni hundi sirreeffachuu qabu waan namni martinu sirreeffachuu qabu voice kilabii siitingii voice kilabii wal qabatee namni biraa lakkoofsa bilbilaa keessan argaa jiraachuu akkasuma namni biraa fageenya taa'ee lakkoofsa bilbilaa keessanii arguu danda'a yoo siitingii kana sirreeffanne imo ID keessan avatar keessan profaayilii imo keessanii akkasuma siitingii voice kilabii kana yoo hin sirreeffanne namni akkasuma imo keessan fayyadamu bakka isin jirtan hunda waan isin taatan dhiira moo shamara akka taatan laaluu danda'a jechuudha siitingii amma isin agarsiisu kana yoo hin sirreeffanne voice kilabii keessa seenuudhaan namoonni markaza irratti akkasuma quraana qaraa jirtan barnoota barachaa jirtan hundi kan barsiisaa jirtan illee siitingii kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Voice kilabiin siitingii illee baay'ee of keessaa qaba kan isin hin beekne kana isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Hundi keessan kana isin barsa namoonni haaraa taatan subscribe gochuu viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquu hin dagatinaa viidiyoo laayikii tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Laayikii tuquun eegalaa isin jira subscribe godhaa namoota biraa akka guuf share godhaa godinyaa keessanii share godhaa isin jira. Imo bilbilarraa qabdoonni seentu jechuudha. Imo rasiimaan profaayilii keessan haala kanaan eega tuqxanii asirratti profaayilii keessan kan jallaa secret privacy bakka jedhamni seentu sana booda eega seentanii achirra olaxaa'uudhaan asirratti privacy akkasa profaayil privacy jedhanii seentu jechuudha. Profaayil privacy bakka jedhu kun kan profaayilii keessanii kan gillii keessanii jechuudha karaa gabaabaa asirratti wanta isin agarsiisu gaa who can see my profile profaayilii imo keessanii jala waan jiru eenyutu arguu danda'a isa jedhu sirreeffachuu qabdu siitingii kana arfan jechuudha. Who can see my profile kasrati avartaa jechuun profaayilii imo keessanii dubbaa waan jiru sirreeffachuu my content jechuun namoota bilbila keessan feesii godhatanii qabanu my contentiin namoota bilbila keessan qabanu isin lakkoofsa jalaa qabdanu akka jarri arganu irra keessu yoo barbaadan nobody haaraa yoo keessan garuu namni akka arguu hin danda'u maal avartaa yookaan immoo profaayilii imo keessanii dudduuba ka jiru yookaan kalarra isaa jechuudha. My contact yeroo keessan namoota lakkoofsa keessan qabanu isin lakkoofsa jalaa qabdan qofatiidha. Custom jechuun nama profaayilii imo keessanii arguu ni filattu yoo bakka kana kaawwattan nama profaayilii imo keessanii arguu filachuu dandeessu jechuudha. Imo ID jechuun faayidaa guddaa qaba. Imo ID kana eenyutu arguu danda'a? Nama kontaantii yookaan lakkoofsa bilbilaa keessanii qabu isinis lakkoofsa bilbilaa isaanii qabdanu qofatu arguu danda'a yoo asirra kaawwattan. Garuu yoo nobody irra kaawwattan namni kun akkasuma namni takka arguu hin danda'u. Imo ID imo keessanii jechuudha. Namni takka arguu hin danda'u. Ka barbaadan ni kaawwatu. Barbaadan walakkaa yoo barbaadan mosa macarashaa irra kaawwachuudhaan dudduubatti deemtu kafeeteer ni kaawwattu jechuudha. Asirratti gaa voice kilabiin isa kana inni isin sirreeffachuu qabdan. Voice kilabii jechuun ka irraan akkasuma viidiyoo wantoota isin imo keessaa qabdan hunda caalaa isa kana ka isin sirreeffachuu qabdan jechuudha. Voice kilabii kana yeroo argattuudhaan akka jarri voice kilabii yookaan immoo garee isin keessa jirtanuu arguu danda'u. Garee kamitti akka isin galmooftanii quraana qaraa jirtan yookaan garee kam keessa akka isin jirtan baruu danda'a namni yoo asirra kaawwattan namni lakkoofsa keessan qabu isin lakkoofsa qabdan. Nobody akaattan garuu namni takka garee isin itti galmooftanii jirtan baruu hin danda'u yookaan garee isin irraan akkasuma wantoota isin voice kilabii keessatti create gootanii itti fayyadamaa jirtan arguu hin danda'u jechuudha namni. Kanaafuu kana ni filattu jechuudha. Inni kabraa waan barbaadde kaawwattu yoo barbaadanis akka godinyaa keessan argan gochuu dandeessu my content irra kaawwattanii. Inni isa sirreeffachuu qabdan inni guddaan isa ganjallaa kana voice club profile privacy settingidha. Inni isin itti xiyyeeffattanii sirreeffachuu qabdan voice club profile privacy setting bakka jedhu kana tuquudhaan gara fuudhan haala kanaan gara fuulduraa isin fidaa jechuudha. Achirratti zoom profile jedha gubbaarratti profaayilii irratti barnoota yoo ta'e gabaabumatti asirratti personal info dha kun kan gillii keessanii irraan gadii kan settingii baay'eetu jira jechuudha. Personal info kana jechuudha. Kana sirriitti xiyyeeffattanii sirreeffachuu qabdu. Gender jechuun dhiiramoo saala jechuudha. Dhiiramoo dhalaa kan jedhu ni filattu asirratti kan barbaadde irra kaawwattu jechuudha. Yoo dhiyaatan male shamarroo taatan female kan jedhu kana jechuudha. Shamarree female dhiirimoo male bakka jettu kana keessa takka ni kaa'attu jechuudha. Kanuma barbaaddan ni filattu asirratti bakka birthday guyyaa dhalootaa keessanii jechuudha. Namoonni asirratti zoomii bantanii zoomii irratti akkasuma barnoota adda addaa geggeessaa jirtan kana filachuu qabdu sirreeffachuu qabdu jechuudha. Zoomii irratti guyyaa dhalootaa keessanii amata 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Asirratti yeroo kana sirreeffata yookaan immoo imo keessa seentanii barnoota barachaa jirtan yookaan guyyaa dhalootaa keessanii amata 18 ol akka ta'u bara 19 warra ni kaawwattu jechuudha. Asirra gara xaawuraan bara akkasuma bara keessa dhalattan ni guuttu jechuudha. Bara dhalootaa keessanii akka faranjiitti kan isin guuttan jechuudha. Jee keessa dhalattan sattaanu guuttu asirratti baatii meeqa akka dhalattan ni keessu baatii matakka jechuudha. Yoo beektan juma keessa dhalattan kaa'uudhaan mallattoo raayitii tuquudhaan sirreeffattu. Raayitii akka gootanii asirratti guyyaa dhalootaa keessanii isin baasaa jechuudha. Asirratti kaantirii jechuun biyya keessa jirtan ni guuttu. Biyya barbaadan biyyuma akkasuma biyya barbaadan guutuu dandeessu kana rakkoon qabu. Kaantirii eega filattee kaatanii ganjallaatti voice club profile setting ganjallaatti who can see my gender guyyaa dhalootaa kan keessanii kana ka gender yoo jiru who can see my gender maal akka taatan dhiira yookaan shamara akka taatan namni eenyutu arguu akka danda'u
isin abbaatan akkaawuntii keessa yoo dhiqata maqaa wallaahi namni shamaraa yookaan dhiira akka taatan eenyutu arguu danda'a jiru ni filatu. Everyonein namoota hundadha. My content jedhu kun kontaantii keessan yaa nobody'n nam takka akka hin agarreedha. My content jedhu garuu lakkoofsa bilbilaa nama lakkoofsa keessan qaban isin lakkoofsa jalaa qabdanudha jechuudha. Asirratti hukaasii my ag jechuun guyyaa dhalootaa keessanii eenyutu arguu danda'aadha jechuudha. Guyyaa isin itti dhalattanii fi akkasuma ji'a isin keessa dhalattan imo irraan eenyutu arguu danda'a jedhu kana nobody raawwattu jechuudha. Nam takka akka hin argine guyyaa itti dhalattan arguun waa takka imoon dhaabbanni imoon ni beeka waan ta'eef namoonni biroo arguu hin barbaachisu. Yoo barbaadanis my content jedhu gubbaa kaachuudhaan mallattoo raayitii kaatuqxanii jechuudha. Guyyaa isin keessa dhalattan eenyutu akka arguu danda'u yoo barbaadan jechuudha. Who can see my country biyya isin jirtanu. Country kana yeroo tuqxanu biyya isin jirtanu namni baruu danda'a jechuudha yoo isin kana hin sirreeffanne. Kanaafuu namoonni biroo akka argaa yoo barbaadan everyone my content keessan nobody yeroo kaatan biyya isin keessa jirtan namni imoorraan baruu hin danda'u yookaan immoo arguu hin danda'u jechuudha yoo kana sirreeffatan. Asirratti egaa can see following namoota follow isin godha yookaan immoo voice club yeroo akkaawuntii banattanii qabdan following akkasuma follow ni beektu join wal godhanamni join yookaan followers kan keessan eenyutu arguu danda'a follow hamma isin qabdanuu fi nama follow isin godhe eenyu akka arguu danda'udha. My contentin nama lakkoofsa keessan qabu nobody nam takka akka hin agarreedha. Custom kan jettu kun garuu nama ni filattu nama hamma follow nama isin godhe yookaan immoo nama follow isin godhe imoorraan nama follow isin godhee jiru nama argu namni biroo akka argu ni filattu jechuudha yoo barbaadan. Yookaan immoo my content nama lakkoofsa keessan qabu isinillee lakkoofsa isaanii qabdanu akka jarri namoota imoorraan follow isin godhan arganu ni filatu yoo barbaadan nobody raawwattu kana jechuudha yoo barbaadan. Nobody raawwattan waan takka rakkoo hin qabu nam takka arguu hin danda'u yoo kaawwattan nam takkas nama follow isin godhe arguu hin danda'u jechuudha yoo jira kaawwattan. Kanaafuu akkana haala kanaan ni sirreeffattu jechuudha. Following keessa yookaan follow keessa keessan imoorraan qabdanu namni biroo arguu hin danda'u jechuudha yoo kana filata yookaan immoo my content jedhu gubbaa kaachuudhaan dudduubatti deebitu jechuudha. Kana haala kanaan keessi sirreeffattan jechuudha. Zoom asirratti gaa zoom club kan jiru kun profaayilii isaa kanaaf karaa sirrii ta'een haala kanaan kan amma isin agarsiise kanaan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kanaaf eega kana sirreeffattanii kaatanii jechuudha. Asirratti store albaamiidha. Wantoota isin imo jala story jala share gootan eenyutu arguu danda'a. Everyone yoo kaatan namni hundinuu imo wantoota isin store share gootan arguu danda'a jechuudha. Namoonni karaa imootiin wal beektan. Nobody yoo keessan garuu namoota takka illee arguu hin danda'u story imorra waan isin share gootan yookaan immoo post gootan jechuudha. Kanaaf haala hamma isin agarsiise kanaan ni sirreeffattu jechuudha. Inni kabira voice setting kana karaa sirrii ta'een haala kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isin jedha yoo hin sirreeffanne akkasuma namoonni hundinuu fageenya ta'anii isin bakka isin jirtan hunda arguu danda'u. Haala kanatti fayyadamaa isin jedha barnoota social media wal qabate hedduu akkaawuntii koo jiranii eegattu jala galaa irraa baradhaa gaaffii qabaattan koomentiitti barreessaa akkasuma akkaawuntii kana jala barnoota bareedaa jala argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan nu hordofaa isin jedha viidiyoo laayikii fi share godha.